Akkam jirtu daawwattoota keenya kun dirree hojjemmisiiti. Dirree hojjemmisii keenya har'aatiin ammoo oduu fi odeeffannoo ispoortii kan biyya keessa fi biyya alaa kan isinitti himnudha. Oduu fi odeeffannoo ispoortii biyya keessa fi biyya alaa irraa ammoo kan isinitti himu Hallalisaa Dabbabaati. Torbee 24ffaa Pirimeer Liigii Itoophiyaa sanbataa fi dilbata taphatameen Oromiyaa irraa hirmaataa kan jiran kilabni bulchiinsa magaalaa Adaamaa fi Nageellee Arsii mo'aman. Pirimeer Liigii Itoophiyaa torbee 20ffaa sanbataa istaadiyeemii Hawaasaatti Adaaman Buna Itoophiyaa waliin kan taphate 3-2 injifatame. Taphni eegalee Adaamaa fi daqiiqaa 12 fi daqiiqaa 30 irratti Ahimad Hussein goolii mo'atamu jalaa isaan hin baraarre yoo galchu, Zalaalam Abaatee, Bifiqaaduu Alamaayyoo fi Hamzaa Sultaan goolii injifannoo Buna Itoophiyaa galchuu danda'eera. Adaamanii qabxii 33 walitti qabachuun sadarkaa 7ffaa irratti yoo argamu, Bunni Itoophiyaa tapha qixxeessituu tokko isa hafee kan jiru qabxii 32 sadarkaa 8ffaa irratti argama. Guyyuma kana Itiyoo Madin Arbaa Miincii 2-0 yoo mo'u, Walwaalloo Addagiraat immoo 1-0 Dirree Dawaa injifate. Itiyoo Madin qabxii isaa 28 gaachuun sadarkaa isaa gara 12ffaatti yoo fooyyeffatu, Arbaa Miinciin immoo qabxii 19 sadarkaa dhumaarratti argama. Istaadiyeemii Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti taphni Baankii Daldala Itoophiyaa fi Hawaasaa gidduutti taasifameen gooliin 6 galuu danda'eera. Garaagarummaa kilaba Buna Sidaamaa waliin qabu dhiphisuuf osoo eegamu, Hawaasaan 4-2 Baankii Daldala Itoophiyaan mo'ame. Goolii mo'atamu jalaa isaan hin baraarree Hawaasaaf Geetaanee Kabbadaa fi Shimallis Baqqalaa yoo galchan, Baankii Daldalaaf immoo Daani'eel Naatinaa'el, Usaafaa Shaafii, Siimoon Piitarii fi Addis Giday galchaniiru. Dilbata ittuma fufuun taphoonni Pirimeer Liigii Itoophiyaa 2 taphatamaniiru. Istaadiyeemii Yuunivarsiitii Hawaasaatti taphatameen Itiyoo Elektiriik Nageellee Arsii 2-0 injifate. Taphni eegalee daqiiqaa 29tti taphataa isaa kan ta'e lammii Kaameruun Paaskaaliin kaardii diimaan kan dhabe Nageellee Arsii galchiiwwan Hasan Huseen irratti lakkoofsiseen Itiyoo Elektiriik qabxii 3 argachuu danda'eera. Kanuma hordofuun Nageellee Arsiin garaagarummaa Buna Sidaamaa fi Hawaasaa gidduu jiru osoo hin dhiphisin hafee jira. Sa'aatinuma wal fakkaatatti istaadiyeemii Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti taphni Maqalee Sabaa Indartaa fi Walaayittaa Diichaa goolii malee qixaan xumurameera. Tapha hanga ammaatti taphatameen gabateen Pirimeer Liigii Itoophiyaatiin Bunni Sidaamaa qabxii 43 tokkoffaa, Hawaasaan qabxii 40 lammaffaa, Nageellee Arsii qabxii 38 sadarkaa 3ffaa irratti yoo argamu, Qiddus Goorgis, Maqalee Sabaa Indartaa fi Arbaa Miinciin kilaboota walduraa duuban sadarkaa dhumarratti argamanidha. Oduu fi odeeffannoo ispoortii alaatiin ammoo taphoonni Pirimeer Liigii Ingilaandii torbee 30ffaa sanbataa fi dilbata taphatamaniiru. Sanbataa Arsenaal, Niwukaastilii fi Biraaytan morkattoota isaanii yoo injifatan, Maanchister Siitiin qabxii qooddate. Dursaan Pirimeer Liigii Ingilaandii Arsenaal dirree isaa Emireet irratti Evertoniin kan keessummeesse goolii 2-0 injifachuu danda'eera. Taphni dhumuuf daqiiqaa 89 irra yoo ga'u, goolii Viiktoor Gaayokireesh galcheen dursummaa isaa yoo itti fufu, daqiiqaa dabalataa irratti goolii Doo'amaan galcheen 2-0 mo'ate. Kanaanis Arsenaal bara kanaa imala gara waancaaf qabu milkeessuuf qabxii murteessituu 3 argachuu danda'eera. Gama biraan Maaksii Daawomaan taphataa dargaggeessa seenaa Pirimeer Liigii Ingilaandii keessatti umurii xiqqaan galchii lakkoofsisu ta'eera. Dorgomaa Arsenaal kan ta'e Maanchister Siitiin immoo dirree isaan alaa Weestaan waliin goolii malee qixaan xumuraniiru. Garaagarummaa Arsenaal waliin qabu dhiphisuuf kan taphatee Maanchister Siitiin qabxii qooddate. Maanchister Siitiin yeroo ammaa Arsenaal irraa qabxii 9 fagaatee sadarkaa 2ffaa irratti argama. Tapha biroo taphatamaniin Senderlaand Biraaytaniin 1-0 yoo mo'amu, Barnilee fi Barnimaawus goolii malee xumuruun qabxii qooddatani. Guyyuma kanaa dirree isaa irratti Niwukaastiliin kan keessummeesse Cheelsiin 1-0 mo'ame. Taphni eegalee daqiiqaa 18 irratti goolii injifannoo Niwukaastil Antooniyoo Goordon yoo galchu, kanaanis Cheelsiin carraa imala hirmaannaa Shaampiyoons Liigii Awurooppaa bara dhufu osoo hin bal'ifatin hafe. Ittuma fufuun dilbata Pirimeer Liigii Ingilaandiin taphoonni taphataman, Maanchister Yuunaayitid yoo injifatu Liivarpuul qabxii qooddate. Maanchister Yuunaayitid dirree isaa Old Tiraaforditti Aston Villaan kan keessummeesse 3-1 mo'ate. Kaasamiroo, Maatiyaas Kunyaa fi Beenjaamin Sheeshkoon gooliiwwan injifannoo Maanchister yoo lakkoofsisan, Roos Baarkileen goolii tokkitti injifannoo jalaa isaan hin baraarree Aston Villaaf lakkoofsise. Torbee darbee Niwukaastil Yuunaayitidin kan injifate Maanchister Yuunaayitid gara injifannootti deebi'uu isaa hordofee carraa hirmaannaa Shaampiyoons Liigii Awurooppaa bara dhufuus bal'ifateera.
Leenjisaa Manchester United kan ta'e Mike Carrick erga gara kilabichaatti dhufee taphoota 9 taasise keessaa tokko qabxii yoo qooddatu tokko immoo mo'amuun torbammoo injifachuu danda'eera. Tapha biroon dirree isaa Anfielditti kan keessummeesse Liverpool Tottenham waliin qabxii qooddate. Taphni eegalee daqiiqaa 18 irratti balleessaa Maakalister irratti raawwateen rukuttaa adabbii Szoboszlai dha'een goolii 1-0 dursaa kan ture Liverpool taphni xumuramuuf daqiiqaa 90 irra yoo ga'u goolii qixxeessituu Tottenham Richarlison galche. Liverpool qabxii 49 walitti qabachuun Chelsea qabxii tokkoon caalee sadarkaa 4ffaa irratti yoo argamu Tottenham immoo qabxii 30 sadarkaa 16ffaa irratti argama. Taphoota biroo taphatamaniin Crystal Palace Leeds United waliin akkasumas immoo Nottingham Forest Fulham waliin 0-0 ba'uun qabxii qooddataniiru. Tapha hangammaatti taphatameen gabatee Premier League Englandiin Arsenal qabxii 70 tokkoffaa, Manchester City qabxii 61 lammaffaa, Manchester United qabxii 54 sadaffaa, Aston Villa qabxii 51 sadarkaa 4ffaa irratti argama. West Ham, Burnley fi Wolves kilaboota wal duraa duuban sadarkaa dhumaa irratti argamanidha. Walumaa galatti taphoota Premier League England torbee 30ffaa irratti kilaboonni kaardii akeekkachiisaa tokkollee hin arganne kan jiran ta'uu fi kaardii diiman immoo kilaba tokko qofa irratti kan argamedha. Oduu keenya xumuraatiin har'aa taphni qixxeessituu Premier League England torbee 30ffaan halkan sa'aatii 5tti Brentford fi Wolves waliin ni morkatu. Daawwattoota keenya oduu fi odeeffannoo ispoortii har'aaf qabannee dhufne kanuma turtii gaarii.